dhimma sadaffaatti dabarru dhimmi kuni shamarra jaallattee yuunivarsiitii Areeboo baatu umurii 20 keessa jirtudha. Nama lamatu ishee jaallata. Yaada ishee keessa kanneen jiran keessa. Isheetu jaallate moo jaallatu ishee jaallate? Tokko jaallatteetti. Tokko immoo waanuma tokko furdaan harkisa. Tokko immoo akkuma ishee hojiidhaa kan bahedha. Gaafa ilaaltu jireenya wajjin umuriinis deemaa yuunivarsiitii Areeboo baate isheen bareedinis hin darbaamtiire. Namni ishee filatu kun signaa waan jirudha kan shamarranii. Bareedinni hin darbu, ishi gaafii keetti fufi. Bareedinni hin darbu. Akka abbaan ilaalee. Allah. Maalumaaf dhimma seetti yeroo deebi'u isheen namni lamaan kana keessaa waa qabu bora egeree gaarii jiraachisuu danda'u kuni siirees karaa ta'een gaa'elaaf deemuu barbaada. Isheen immoo miira jaalalaa sabraan qabduun hedduu san jaallattu. Inni isheen jaallattu hojii dhabeessa akka ishee sana. Inni immoo egeree ishee kana dafee bareechee